Obsiguya inufa Obsiyero inufa Motinar kalfata sirfa Barboy chikinufa Motinar kalfata sirfa Barboy chikinufa Dureen guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadhe isa rakkisee bara dheeraa Yesuus irraa kaasee dubbadha. Mee akka dubbii isaa Waaqayyo nutti dubbatuudhaaf hundumti keenya mataa keenya qabannee bakka jirru teenye iddoo jirru teenye yaada keenya Waaqayyoof ergifnee Kiristoosiif ergifnee Waaqayyootiin kadhannaa. Mee na wajjin Waaqayyoon bakka teessan ta'a kadhadhaa. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si haa galatu. Waa'ee gaarummaa kee hundaaf, waa'ee gochaa kee hundaaf, waan nu gargaarteef, waan saba kee gargaarteef sin galateeffadha. Abbaa galanni siif haa ta'u. Dubbiin keenya hojjetu dubbiin keenya hidhaa sagaleen keenya hidhaa maqaa Yesuus na mul'atu. Mata duree laatte kana irratti yaa Waaqayyo akka argamtu nan barbaada. Hojiin kee akka hojjetamu nan barbaada. Sabni kana dhaggeeffatu, sabni sagalee kana dhaga'u, gurri sagalee kana dhaga'u hundumaa akka bilisa ba'u nan barbaada. Maqaa Yesuus bakka ta'anii iddoo jiranii kan dhaggeeffatan hundumaaf nagaan kee araarri kee isaaniif haa ta'u. Waan kana gootuuf si haa galatu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u tole. Arra Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 9 waliin ilaalla. Akkana jedha maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Yeroo kana booddee ayyaanni warri Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e karaa oolaa isa jedhamu saraa mandara Yerusaalemitti galchuu bukkeedhaan bishaanni kuufamni afaan Ibraayisxittis Beetazaataa jedhamu tokko achi ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman warri naafatan warri dhagni isaanii gar tokko du'ee godoota sana keessa ciisanii raafa bishaanichaa in eeggatu turan. Raafa muusaa booddees namoonni bishaan sana keessa lixanii dhukkuba isaanii kamittiyuu in fayyu turaniidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma afuritti dubbise shanii kaaftanii dhufuu dandeessu. Yesuus Kiristoos asirratti bishaan Beetazaataa jedhamu bukkeetti dhukkubsattoota fayyisuu isaa ilaalla. Namoonni baay'ee bishaan Beetazaataa sana keessa ta'anii yeroo ergamaa Waaqayyo bishaan Beetazaataa sana dhufee gaafa inni raasu keessa lixanii dhukkuba isaaniitti kamittiyuu in fayyu turan. Namoonni jaaman, namoonni dhibee adda addaa qaban, namoonni dhukkubsattoonni dhibee garaagaraa qaban bishaan Beetazaataa sana bukkeetti taa'u turan. Godoo balbala shan qabutu jira bishaan sana bukkee. Achi keessa ta'anii raafa bishaanichaa in eeggatu turan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni dura bishaan sana keessa lixu gaafa ergamaa Waaqayyo bishaanicha dhufee gaafa inni raasu gaafa keessa lixanii dhukkuba isaaniitti kamittiyuu in fayyu turan. Arra qophaatee Kiristoosiin kan eeggattu. Arra qophaatee Kiristoosiin waammachaa kan jirtu. Bakka teessee abdii kutatiin abdii guutuu Waaqayyoon eeggadhu Yesuusidhaa kenneeka. Namoonni baay'ee bishaanicha keessa lixanii dhukkuba isaanii ofitti hin dhabu turan. Namoonni jaamaan achi turaniiru. Dhukkubsattoota adda addaa kan qaban gooboon dhagni isaanii gar tokko du'aan achi turaniiru. Lakkoofsa shanii kaaftanii yoo dubbiftanii nama waggaa 38 dhukkubsate qarqara bishaanichaa taa'u tokko ilaalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Achitti nama isa achi keessa isa buusuun qabu gaafa ergamaan Waaqayyo bishaanicha dhufee raasu. Gaafa ergamaan Waaqayyo bishaanicha sochoosu nama achi keessa isa buusuun qabu ture. Yesuus Kiristoos namtichi waggaa 38 dhukkubsatee achi taa'u isaa argeera. Yeroo dheeraa namtichi achi turu isaa argeera. Sababii kanaatiif nama isa achi keessa isa buusuu dhabe gaafa Yesuus dhaqee fayyuun barbaada gaafa ittiin jedhu eeyyee gooftaan kun nama keessa na buusuun qabu jedhe. Arra biraan qabu kan jettu waan ani qabadhuun qabu kan jettu abdii kutachaa kan jettu kan kokanuma kan jettu abdii kutatiin Yesuus gara kee dhufaa jira. Hidhaa kee hiikuudhaaf dhukkuba kee hiikuudhaaf waan gaaffitee si yaaddeesse hundumaa waan jireenya keetti ba'ate hundumaa ilmi Waaqayyo sirraa kaasuudhaaf gara kee dhufaa jira. Waan itti ulfaataadha jette Yesuusitti kenni. Waan itti guddaadha jette Yesuusitti kenni. Yesuusiif wanti dadhabame tokko hin jiru. Wanti hundumtuu Yesuusiif hin danda'amu. Namtichi kuni waggaa 38 qarqara bishaanichaa taa'e. Waan godhu dhabeera namichi keessa buusuun qabu. Ergamaan Waaqayyo bishaan Beetazaataa jedhamu kana yeroo yerootti dhufee raasa. Namoonni kaan lixanii fayyanii ba'u. Namoonni kaan keessa lixanii fayyanii ba'u. Namtichi garuu namichi keessa buusuun qabu ture. Dhagni isaa gar tokko du'aa sababii ta'eedhaaf. Baay'een har'a lola sirra jiruuf muddama sirra jiruun ilaaltee abdii kutatta. Humna laafaa deemta. Kan kokanuma jechaa deemta Yesuus nan argu jechaa deemta. Yesuus si arga. Arra Yesuus hidhaa kee hundumaa dhukkuba kee hundumaa sirraa fuudhee lafa kaa'uudhaaf dhufeera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
namticha kanaan akkana jedhe fayyuu barbaada barsiisaa gooftaa ko fayyuun barbaada. Nama keessa na buusuun qabu ergama waaqayyo gaafa dhufee raasu gaafa inni bishaan isa sochoosu nama keessa na buusuun qabu ittiin jedhe. Akkasittiin jedhe Yesuus kan siree kee fudhadhuuti adeemi ittiin jedhe. Namtichi sila qara bishaan ciisa siree isaa fudhatee kee gale. Arra dhaggeeffatta lafa teessee adduu Yesuus si kaasa. Lafa teessee humna dhabdee Yesuus si kaasa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9 kaasanii hanga 26tti dubbisuu dandeessu. Achirratti maal ilaalla? Nama dhaloota isaatti kaasee jaamaa tokko agarra. Nama dhaloota isaatti kaasee jaamaa akkana jedhan dubbisa irraa bu'e. Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatti jalqabee jaamaa tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'e dhalate. Isatu yakkee moo yookaas abbaa isaa moo haadha isaatu yakkee jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjetee miti abbaan isaas haati isaas cubbuu hojjetanii miti isa fayyisuudhaan ulfinni waaqayyo akkaataatti mul'atu fedha. Namtichi kun jaamaa ta'e dhalate maleedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'ee narra rakkina kee irraa ilaale baay'ee narra qorumsa kee irraa ilaale waan baay'ee sitti moggaasuu danda'a. Waan baay'ee sin jechuu danda'a firoo tokko. Waan baay'ee sin irra kaa'uu danda'a. Garuu ilmi waaqayyo hangafni nagaa waa'ee keetiif jecha tokko qaba. Inni siif jedhe qaraanii yoo yaabbate arra waan tokko sii dubbata. Ceephoo ormaa ceephoo diinaa sirraa kaasa. Lafatti kaleessa dhaloonni si beekan. Lafatti kaleessa biyyi si beeku. Lafatti kaleessa addunyaan si beekutti si beeku har'a waaqayyo achi si kaaseera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namticha kanaan akkana jedhe abbaan isaas haati isaas hin yakke. Ulfinni waaqayyo akkaataatti mul'atuuf namtichi kun jaamaa ta'e dhalate maleedha Yesuus. Haaleluyyaa. Namtichi kun sababii maaliitiif ulfinni waaqayyo akkaataatti mul'atu malee cubbuu hin hojjenne. Abbaa isaas haati isaas cubbuu hin hojjenne jedhe. Ergi kana jedheen booda hojii sanii erga guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a jedhe hancufa lafatti dhufee awwaarroo keessa ija namichichaatti dibee dhaqii laga Siloom bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe. Siloom jechuun isa ergame jechuudha jedhe. Namtichi isaa ija isaa dhagee laga Siloomitti gadi bu'ee dhiqate. Sila agartuu isaa jaamaadha. Dhaloota isaatti kaasee jaamaadha. Namoonni baay'ee karaa irratti beeku taa'ee warri kadhatu ture. Garuu gaafa namtichi ajaja Yesuus dhagee laga Siloom gaafa dhaqu agartuun sila jaamaa ture hin arge. Har'a waan itti nan arga jettee dadhabde. Waan itti biraan ga'a jettee dadhabde. Ilmi waaqayyo bira si geessisa. Waan itti harkaan hin qabanne jettee dadhabde. Waan itti biraan ga'a jettee aggaamtee qabachuu dadhabde. Agartuun na arguu dide jettee taate. Ija koodhaan dubbatameera arguun dadhabe kan jedhu. Barana ilmi waaqayyo dubbateera. Sagalee waa'ee keetiif dubbateera. Har'a agartuun kee hin banama. Waan bira geessuu qabda. Baay'een akka kaleessa beekutti sin beeku. Baay'een akka kaleessa si argutti sin argu. Namtichi suni kaleessa karaa taa'ee warri kadhatu ture. Gaafa agartuun isaa argu baay'een akkana jedhe olloonni isaa akkana jedhan. Namtichi kun isa karaarra taa'ee kadhachaa ture miti. Namtichi kun lakka isa kaleessa karaarra taa'ee warri kadhachaa ture miti. Akkamittiidhaan agartuun isaa arguu danda'e. Akkamittiidhaan agartuun isaa baname jedhanii gaaffii kaasan. Haaleluyyaa. Waa'ee isaa raajira kan isaa raajira. Baay'ee nama nama jedhan baay'ee dinqisiifata. Baay'eetu ajaa'ibsiifata. Har'a baay'een kan keenya ajaa'ibsiifata. Lafatti kaleessi dhaloonni si beekanitti sin argan. Lafatti itti kaleessa adde. Dhukkubatti kaleessa ofirratti ilaaltee adde san of keessatti hin agartu. Har'a Yesuus si keessaa buqqisee gateera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Fariisonni akkana jedhanii lakkoofsa 13 kaaftanii fuuftanii hanga 26tti dubbisuu dandeessu. Fariisonni akkamittiin namtichi kun fayyuu danda'e. Akkamittiin namtichi kun arguu danda'e jedhanii dhaqanii abbaa isaa haadha isaa waamanii gaafatan. Gaafa abbaa isaa haadha isaa waamanii gaafatan abbaa isaa haadha isaa akkana jedhan. Innoo dargaggeessaa innoo nama gaadha. Isuma waama gaafadhaa. Inni dubbatachuu danda'a jedhanii deebii deebise. Har'a waaqayyo jecha sii kenna. Har'a waaqayyo siif deebii kenna. Waan dubbattu hin dhabdoti. Baay'ee waan baay'ee kaasa. Baay'ee waan baay'ee jedha. Siif garuu har'a waaqayyo jecha sii kenna. Waan deebistu hin dhabdu. Gaaffii gaafatamtuuf. Deebii gaafatamtuuf waan kennitu hin dhabdu. Har'a ilmi waaqayyo fayyisaan biyya lafaa har'a deebii sii kenna. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa dhaqanii abbaa isaa haadha isaa gaafatan maal jedhanii isa waamaa gaafadhaa jedhan. Dhaqanii gaafa namticha waamanii gaafatan akkana jedhe. Eenyu si fayyise? Eenyu agartuu kee banuu danda'e? Gaafsan jedhee gaafatan akkana ittiin jedhe. Ilma waaqayyo Yesuusidha. Eessarra beerennaan
anon beku ancufa doqesse ancufa lafate tufe awaro kesi jako tidibe dhaqi laga silom bishaan kufa matti dhiqadhu naan jennaan gaafa naqechitti dhaqadhu agartuun sila jaamaa ta'e in argeede arra misraachi sittanima sagalee qabadhee shii dhiyaadheera ilmi waaqayyo sagalee tokko irratti dubbateera arra gartuu kee kan jaame arra gartuun kee arguu kan dadhabe maqaa koo miti maqaa Yesuusin agartuun kee in argaa maqaa Yesuus Kiristoos wanti si rakkise hundumaa wanti bara dheeraa si yaaddesse hundumaa arra mana keerra waanjoo namaa lafadha hojii ergamoota boqonnaa 3 dhannee ilaallaa hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa tokko kaaftanii hanga 10tti yoo dubbiftan akkana jedha gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis waaree booddee saayitii salgaffaa irratti gara mana qulqullummaa dhaqu turan namni dhaloota isaati kaasee naafti laashaa balbala miidhagina dura taa'e warri kanatu tokko achi ture torbee namtichi kun baatamee balbala miidhagina dura taa'e warri kana ta'a gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis waaree booddee inni saayitii salgaffaa irratti gara mana qulqullummaa dhaqu turan waaqayyo kadhachuu dhaqu turan namtichi kun nama sirrakkise ofiisaaf rakkate namtichi naafti balbala miidhagina dura taa'u kun torbee baatee dhaqanii balbala miidhagina dura kaa'u torbee baatee dhaqanii achi taa'anii maaloo warra mana qulqullummaa dhaqu na bukkeen darbinaa na gargaaraa jedha ture akkasittiin jedhe gaafa Phexrosiif Yohaannis gara mana qulqullummaa gaafa isaan dhaqanii na bukkeen darbinaa maaloo na gargaaraa jedhe innaan akkanattiin jedhe Phexros ija koo keessa ilaalittiin jedhe ani birriin qabu warqeen qabu meetiin qabu waan asiif kennu qabu garuu jedhe qabeenyaa koo hundumaa siifan kenna yoo namticha kana keessa dugda isaa keessa waan qaxachuu dhibee tokko hin jiru maaliif namtichi kun maal barbaada warii kadhata ture garuu Phexrosiif Yohaannis akkanattiin jedhan nuti birriin qabnu warqeen qabnu waan sii kenninu hin qabnu ittiin jedhanii deebii kana deebisaniif galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkan ergittiin jedhe booda qabeenyaa koo hundumaa garuu jedhe siifan kenne waan qabu hundumaa maal godha siifan kennene innis maqichi maqaa Yesuus Kiristoosidha maqaa Yesuus Kiristoosin kai adeemi gaafattiin jedhu namtichi sila naafti laashaa deemuu dandeenye balbala miidhagina dura taa'e warii kadhatu achi kee utaaluu jammare mogoleen isaa hin jabaate arra misraachi mogoleen koo hin laafe kan jettu nannaafadhe kan jettu kaayyoo koo bira ga'uun dadhabe kan jettu misraachi sagalee shii qaba ilmi waaqayyo akkasiin jedha hin geessa siin jechaa jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u namtichi kun silaa taa'ee warii kadhata ture taa'ee birri kadhata ture taa'ee harka namaa eega ture eessa ta'a balbala miidhagina dura ta'a balbala dura taa'ee warii kadhata ture galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkanattiin jedhe Phexros maqaa Yesuus Kiristoos ka'iitii adeemittiin jedhe namtichis achi kee hin adeeme eessa dhaqamoo balbala miidhaginaati kee mana qulqullummaa tol seenee waaqayyoon hin galateeffate iddoo aarsaarra fiigee waaqayyoon hin jajate waaqayyoon hin eebbise namoonni baay'ee isatti beeku balbala miidhaginaa duratti beeku arra iddootti si beekan ittiin jirtooti lafa si beekan hin kaatu iddoo ceephaamtee hin kaatu iddoo madooftee hin kaata waan tokko sittima lafa madooftetti maqaa moggaafachiisa Yesuus arra waa'ee keetiif lafa cabdetti lafa nannaafadhe jettetti lafa ofirraan gattaa'e jettetti ilmi waaqayyo maqaa tokko sii laata waan tokko sittima abdiin kutatiin abdiin kee Yesuus irraa ta'u abdiin kutatiin waan baay'ee ilaaltee laafin achitti Yesuus si kaaseera namtichi kun balbala miidhagina dura kaa'ee iddoo aarsaarra fiigee dhaqee waaqayyoon jajata ture waaqayyoon galateeffata ture waaqayyoon eebbisa ture maqaa isaa hin galateeffata ture namoonni baay'ee warri balbala miidhagina duratti beekan namtichi kun isa karaarra taa'ee kadhachaa ture miti namtichi kun isa balbala miidhagina dura taa'ee kadhachaa ture miti kaan akkana jedha lakkisaa isa fakkaata isa miti kaan immoo akkana jedha isuma jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kaan maal jedha isa jedha kaan isa miti jedha kan isaarraa jiredha baay'ee irraa jaffata waan tokko sitti hima waa'ee keetiif namoota baay'eetu irraa jiredha barana waaqayyo waa'ee keetiif lafa bariisisa barri kun kakkee baratti ceephaantu miti barri kun kakkee baratti tabdi gudattu miti barri kun kakkee baratti tiraafamtu miti ilmi waaqayyo har'a hidhaa kee hiikeera ilmi waaqayyo har'a takaallaa kee kuteera namni nannaafadhe jettu innaafanne Yesuus irra jira Yesuus mana kee irra jira ilmi waaqayyo gara kee dhufeera
ilmi waaqayyo hidhaa kee kun mul'ateera. Dubbii dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu, sagalee dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu. Dubbiin isaa gaatti nu bira geera, sagalee isaa gaatti nu bira geera. Ani abdii guddaan qaba. Akkasiin sagalee kanaan bilisa baatan, akka sagalee kanaan fayyitan, akka sagalee kanaan qe'ee keessan eebbifamu abdii guddaan qaba. Mee waaqayyotiin galateeffanna. Waaqayyo isa akkasittiin nutti dubbateef hundumti keessan ulfina waaqayyoof laadhaa galateeffadhaa waaqayyootiin. Yaa waaqayyo abbaa si haa galatu. Waan nutti dubbatteef, waan nutti gajjatteef, waan harki kee nu qaqqabateef, waan fayyisuun nutti mul'atteef si haa galatu. Ati waaqayyoodha galanni siif haa ta'u. Wajji ergamoota boqonnaa 4:12 akkana jedha mitiire fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee hin ta'u jedha. Maqaa Yesuusiin nan jedha. Namoonni dubbii kana dhaga'an, namoonni sagalee kana dhaga'an, namoonni dura keetti dhiyaatan abbaa siin kadhadha. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'an. Dhukkuba isaanii kamitti waan isaan yaaddes, waan bara dheeraa isaan rakkis, waan bara dheeraa isaan gassisaan qabu, waan bara baay'ee isaanitti ulfate nan jedha maqaa Yesuusiin wanti bara baay'ee isaan rakkise maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'an. Humna dhiiga hoolichaatiin bilisa ba'an. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee maqaan ilmaan namootaaf kennamee hin jiru jedhamee caafamee jira. Maqaa Yesuusiin namoonni hundumtuu bilisa hin ba'u. Walaalaadhaa baasee beekna. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Ajajeera humna dhiiga hoolichaatiin bilisa ba'a. Nagaan addaa mana keessa nagaru. Nagaan addaa sin irratti haa ta'u. Ifni addaa sin irratti haa ba'u. Maqaa Yesuusiin fayyinni siniif haa ta'u. Waan kana bootuuf si haa galatu. Waan argamteef si haa galatu. Hidhaa saba kanaa waan hin ta'eef eebbifame. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma kee jaallatte. Ameen. Obsi guyyaan dhufaa. Obsi yeroon dhufaa. Mootiin harka ulfaataa ishee dhufaa. Bara boo'icha kee dhufaa. Mootiin harka ulfaataa ishee.